Welcome, come jirtan fayyaa jirtu. How are you? You are fine. I am fine. What about you? Okay, deebi'ee dhufeetiin jira. Fiiziksii paartii boqonnaa shanaffaa paartii lammaffaadhaan walitti deebine jennee yeroo darbee beellama qabanneeti kan adda baane akkasuma beellama keessan kabajee paartii lammaffaa paartii tokkoffaatiin qabiyyee boqonnichaa hiikkaa isaa fi wantoota tokko waliin laalleeti turre. Har'a immoo tokkoon tokko tooppikii isaaniitii wajjin seeraan jechuudha keessa gabbuuneeti kan laalaa deemnu paartii kanaanii na faana bu'aa na hordofaa jechuun barbaada. Paartii kanaan shan tuqaa takka maal jetti predicate oscillation motionidha. When the body repeats to pass off motion back and forward oscillation jechuun kana oni about what oscillation about at equilibrium or at the mean position jechuun haga kana waliin qabaannaan back and forward akkasumas at equilibrium from the equilibrium or the mean position irra taanaan force fi backward jechuun oscillation ta'uu isaanii ibsa. Garuu oscillationiin predicate jechuudhaaf maal ta'uu qaba? Equilibrium fi main position equilibrium yookaan main position tokkorraa ta'uu qaba jechuudha. Duraa duubatti deebi'uun isaa san equilibrium position tokko qabaachuu kan yoo fakkeenyaaf naanna'insa san dhaabee sochii san dhaabee irratti dhaabbachuu danda'u tokko qabaachuu qaba jechuudha. The motion is said to be predicate. Yoom akkam ta'e ulaagaa kabiyyoo guuti jechuudha. When the motion is back and forward sochii gara duubaa fi duubatti kan qabu ta'e repeated kan ta'e si'a tokko osoo hin taane irra deddeebi'ee gara duubaa fi duubatti kan deemu akkasumas position murtaa'aa tokkorraa kan ta'u yoo ta'e sochiin akkasiisan maal jennaani predict motion jenneen ibsina jechuudha. Asirratti wanti dagachuu isin hin qabne all predict motion need not back and forth like motion. Predict motioniin hundinuu sochiin tokko predict motionidha jennee erga jenneeti predict motioniin hundinuu gara duraa fi duubatti deebi'uun isaan barbaachisu. Maaliif fakkeenyaa yoo fudhattanii ilaaltan sochii laftii gara biiftuutti naannoitu xumuruudhaaf yeroon isii murtaawaadha predict motionidha jechuudha. Garuu immoo oscillatorii ta'uu jechuu kana. Garuu immoo maali? Oscillatorii ta'u. Fakkeenyaaf lafti biiftuutti naannoitti xumuruudhaaf waggaa tokkotti fudhata. Garuu siiqqee isaa rasee tokko naannoitti xumuruudhaaf sa'aatii 24 fudhata jechuudha. Halkanii guyyaa uumuudhaaf siiqqee isirra gizee naannoitu orbiitii isirra gizee naannoitu sa'aatii 24 fudhata. Garuu naannoitti biiftuutti naannoitti xumuruudhaaf garuu waggaa tokkotti fudhata jechuudha. Kunis predict ta'uu isaa ibsa. Garuu maalii miti jechuudha? Oscillatorii miti jechuudha. The predict motion in which the existence of resonance force akkasumas predict motioniin tokko amalli inni ittiin beekamu maali? Akkuma yeroo darbees xiqqoo ishee gubbara laalaa turre predict motioniidhaaf karaktariin isaa maali? Tokko restoring force qaba. Humna gara existence yookaan jiraachuu restorance forceiti and the body moving along the same hanganuma jechuudha. Jechoota ijootaan jechuudha. Along the same path paasii tokko mara jechuudha. Gara durattis gizee deemuu fi yeroo gara duubattis deebi'u paasuma sanirra deebi'a jechuudha. Kun amala maaliiti? Predict motioniiti jechuudha. Predict motioniin ammoo jiraachuu existence restoring force fi body along the same paasii kun ta'uun ammoo about what definite point maal jechuudha? Definite pointiin equilibrium position irraa jechuudha. Yoo akkas ta'e oscillatory motion jennee dubbanna jechuudha. Amma kana jechuun asirra dhaabbannee maal conclude gochuu dandeenya jechuudha. Not all yoo kana jeemar true false irra nuuf fide all predict motion are or predict motions are what yonunje or predict motion are oscillatory motion yonunje dhugamoo sobata jechuudha. Oscillatory motion or predict motion is oscillatory osoo nunjee dhugatamoo sobeettu sobata jechuudha. Asirraa ragaa isaa asirraa beektu jechuudha. Dagatuu hin qabdan jechuudha. Okay, haa deemnu. Kanatti aansee kan jiru gosoota oscillatory motioniiti.
oscillatory motioniin sochiiwwan oscillatory motion jennuun kun sochiiwwan gara duubaa fi duubatti deebi'an kun gosa lamatti qoodama, gurguddoo lamatti qoodama. Isaanis liinarii fi sarkulariidha. Liinarii fi sarkulariidha jechuudha. Akkuma maqaan isaaniitu ibsu liinar jechuun the oscillation of the mass spring jechuudha. Mass springiin gaafa ilaaltan sochii isaa akkamitti godha? Gara duraa fi duubatti liinarii deema jechuudha. Garuu pendulamii yoo fudhattan ni naannawa jechuudha. Kanatti poozishinii murtaa'aa tokkorraa akkana naannawa jechuudha. Kanatti akkana naannawa jechuudha. Kammoo mass of springii yoo ilaaltanii jiraattan fakkeenyaaf mass of springii yoo kana ta'e yeroo fakkeenyaaf maasiin asirratti maasiin hidhame garana harkise restoring forcein ammoo fakkeenyaaf asiin fixed point isa yookaan equilibrium position osoo jenneeni forcein san gara markifti garana achi dhiibdi akkanumaa fi akkana qofa deebi'a jechuudha. Kun liinar ta'uu isa agarsiisa. Garuu kan pendulamiidha sarkularii deemaa jechuudha. Akkanas sarkularii naannawa jechuudha. Fakkeenya kanaaf as keessatti boqonnaa kana keessatti baay'inaan ibsamuun kan ibsamaa jiruu fi ijoo isaa kan ta'e liinar oscillationii jala eenyu mass spring systemidha. Garuu oscillatory systemii keessaa simple pendulamiidha. Asumaan beekuu qabdu jechuudha. Eenyu jala jira hayya'u. Mass spring systemiin eenyu jala jira. Sochii oscillatory motion keessaa isa kami adda baafatu qabdu jechuudha. Wantoonni lameen kun boqonnaa kanaaf ijoodha. Sirriitti wanta adda baafachuu qabdan jechuudha baay'eeti. Kan fakkeenyota solid sphere and cylinder hundinuu kan beekamaadha. Isinawwan akka ijatti wanneen isinitti himu warra sarkularii jira. Simple pendulamiin sarkularii jala jiraachuusaa foormulaa isaa maal akka ta'e yoo maaltu jijjiirame simple pendulamii tokko affeekti godha hayya'u adda baafachuu qabdu. Okay, adeemnu wantoota ijoo qofaan irraa isin hima. Maaliif dubbisuuf akka isiniif yeroo dubbiftan clearly isiniif gala jechuudha. Oscillatory systems are the basic building of wave. Yes, wave uumuudhaaf oscillatory systemiin wanta bu'uuraati. Oscillatory systemiin bakka lama qoodama. Tokko makaanikaalii fi non makaanikaaliidha. Warra makaanikaal jechuun akkuma yeroo darbee dubbanne oscillatory motion in medium jechuudha. Warra miidiyaanii barbaadu warra miidiyaanii hin barbaanne jechuudha. Karaa biraatiin ammoo warra sistemicha ofuma isaatiif mechanical oscillatory motion kan jennu this system is body of itself changing position. Ofuma isaatiif kallattii ofuma isaatiif iddoo isaa jijjiira jechuudha. Eenyu mechanical oscillatory motionin ifuma isaatiif iddoo jijjiiruu danda'u jechuudha. Ammoo faallaa kanaatiin nan mechanical oscillatory systemiin ofii isaatiif iddoo isaa jijjiirachuu kan hin dandeenye akkasumas yeroo mechanical kana keessatti period is what? Period is fixed dha. Kana keessatti period is fixed dha. Kana keessatti immoo period is varied jechuudha. Ni jijjiirama jechuudha. Akkasii period jechuun yeroo darbeessa akkuma dubbanne period jechuun the time required to complete full cycle of vibration or oscillation tokko xumuruudhaaf yookaan marsaa naannawaa tokko xumuruudhaaf yeroo itti fudhatu yookaan yeroo itti fudhatu san akka waliigalan maal jedhama? Period jedhama. Frequency ammoo hamma deddeebiinsa wanta saniiti. Duraan maal jenne repeated maal jenne forward and backward jenne hin dagatina. Repeated kana keessa frequency hanga deebi'ee kaimu hanga yeroo meeqa deddeebi'ee si'a jamoo torba moo jee adda baasee kan himu frequency dha jechuudha. Ikkasati okay, amplitude jechuun maali? Amplitude means the maximum displacement oscillator from equilibrium position. Wanti ijoon jiru maali? Amplitudiin eessarraa safarama kan jedhu. Amplitudiin bakka inni irraa safaramu fixed point kata'e san eenyu equilibrium position. Fakkeenyaaf wanti san naannawaa sarkiltaa naannawaa yeroo jedhu dhumarratti deemee iddoo equilibrium position san irra dhaabbachuu bakka itti danda'u jechuudha. Kanaaf amplitudiin achirraa meejar ta'a jechuudha. Achirraa hagamta akka fagaate kan jiru kan adda baasu jechuudha. Simple harmonic motion is a special type of oscillatory motion. Simple harmonic motionin gosa isaan oscillatory motion jennuun keessaa isa baay'ee beekamaa fi ijoo akkasumas amalli isaa maali? Caused by restoring force which is obey Oxy law. Akkuma dhiyootana jenne Oxy law negative constant spring times extension or x jechuudha. Negative ni waan inni ibsu yeroo darbee dubbannee jirra. Inni kunii fi forcing kun
daareeshinii isaanii garagaraa ta'uu isaanii kan ibsu negatiivni kun malee meejerimentii negatiiva jechuu miti. Okkee haa deemnuti dippiloomaas akkana jechuudha. Yeroo darbees akkuma dubbanne simple harmonic motion keessatti amala simple harmonic motion detail adda baafachuu qabdu. Acceleration is always directional to proportional to in size but opposite direction to this displacement. Acceleration eenyu wajjin saayizii yookaan hamma qaxxaamuraatii wajjin yookaan hamma displacementiitii wajjin hariiroo sirrii qaba. Akkuma fakkeenyaaf gaafa oksiloo dubbannu foorsii fi inni kun akkam jennee saayiziidha yookaan hammi isaanii direct proportionalidha waliin qaba jennee garuu in opposite directionidha jennee hammi isaa hariiroo sirrii waliin qaba garuu kallattii waliif faallaadha jennee akkuma dabarre yeroo hundammoo restoring forcein directionin isaa karamii generally jechuudha beekamaadha toward the what toward the equilibrium position dha. Qaxxaamurri immoo faallaa kanaati. Okay, haa deemnuti sirriitti na hordofuu qabdu. Hiriyoota keessaniifis sheer gochuudhaan yeroo gabaabaa keessatti akkasiin dhaqqabu anilleen isinii wajjin kutadhee ka'eetiin jira. Wantoota isin godhuu qabdan hunda yeroo gabaabaa keessatti anilleen aarsaa isinii wajjin kafaluun qaba jechuudha. Maaliif charge fiddanii akka isin irraa gammaddan dipaartimentii barbaadan akka isin galtan hawwii guddaa waan hin qabuufi. Okay, haa deemnuti wantoota sadeen kanarraa maal hubanna? Sadeen kanarraa wanti nuti hubannu kallattii wantaatii fi kunoo xiyya kana jala deemuu qabdu jechuudha. Yeroo hunda xiyyi fiiziksii keessatti xiyyi waan baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf achirraa wanti isinitti himuu fedhu maali jechuudha. Fakkeenyaaf laala aarratti daareeshiniin xiyyaa kan gara jalaa yookaan kan qaxxaamuraadhaa garami toward the rightidha. Kan ammoo forcii restoring forceidha direction toward the what equilibrium positionidha jenneetu turre. Achirraa wanti isin conclude gochuu qabdan kun olaal haga kana jechuudha. Ala irratti displacement is toward the where rightidha. Yeroo san displacement irra guddaa 0 ta'a. Yeroo displacement irra guddaa 0 ta'e achirra dhaabannee wanti nuti conclude gochuu dandeenyu springichi akka walii galatti springichi maal ta'e jechuudha extend ta'e jechuudha ni dheerate jechuudha ni harkifame jechuudha. Force exerted by spring is toward the what leftidha. Maaliif duraan akkuma jenne restoring force in opposite direction to the displacement jennee turre. Okay, this shows restoring force is always point backward. Yes. Maaliif point backward dha. Maaliif against or opposite to displacement waan taateef jechuudha. Atammoo amma B yoo ilaaltan equilibrium irra jira jechuudha. B yoo ilaaltan laala restoring force in 0 dha. Displacement is 0. Maal jechuudha? Wantichi kun equilibrium irra dhaabbatee jira jechuudha. Equilibrium irra yeroo dhaabbate yeroo inni equilibrium dhaabbate achi dhaabbannee wanti nuti conclude gochuu dandeenyu maali kan jedhu barratti at equilibrium position displacement is what 0. There is not net force or restoring force on this phenomenon. Acceleration is 0. Yeroo hunda wanti inni isinitti himu acceleration fi displacement wal jala deemu jechuudha. Yoo acceleration hin jiraate yoo displacement hin jiraate malee acceleration hin jiraachuu hin danda'u. Fudhatanii ilaaltan wanti fakkeenyaaf acceleration jechuun maal jechuudha? Guule jechuun qaxxaamura ariitii yeroo yuunitii tokko keessatti raawwate jechuudha. Miree ariitii jechuun maal jechuudha? Qaxxaamura walitti dhufaa jechuu qabdee walii hidhataa jechuudha. Qaxxaamura yeroo yuunitii tokko keessatti gaggeeffamu jechuudha ariitiin. Kanaaf guulli immoo ariitii yeroo murtaa'e keessatti adeemsifamu waan ta'eef ariitiin ammoo qaxxaamura yeroo murtaa'e keessatti adeemsifamu waan ta'eef akkasii walitti hidhata waan ta'eef hariiroo sirrii waliin qaba jechuudha. Yoo acceleration hin jiru ta'e guulli hin jiraatu. Kabiraan immoo the block should be momentary at the rest. Boqonnaa irra jiraayyan passing through the maximum speed. Speediin maximumidha. Kana fuulduratti isin agarsiisa.
Speediin sin and cosine function san keessatti speediin yeroo inni maximum ta'u yeroo ati equilibrium kanarratti jechuudha. Maximum speediin maximum irra gaa displacementiin garuu 0 ta'a. Qaxxaamurriinis akkasuma 0 ta'a. Pointii C irraa wanti ilaaltan ammoo mee pointii C irra ilaalaa diagram C kanarratti directioniin restoring force dha to the right yoo ta'u displacementiin dirqama faallaa kanaa ta'a jechuudha. To the left ta'a. Achirraa maal conclude gochuu dandeenya nuti haalaallu kunoo displacementiin to the left dha. Dirqama springichi maal ta'e yoo si gaafate kareefu stretched ta'e amma immoo maal ta'a springichi maal ta'e jechuudha. Cadheedhaan san maal ta'e compressed ta'a jechuudha. Akkanatti adda baafatu qabdu hanga nama hanga kanaa jechuun wanni hanga sirraa diyaagiraamii sanirraa wanti hubatamu waan hanga kana nama gaafachuu danda'a jechuudha. Yoo fakkeenyaaf akkana jechi gaafachuu danda'a yoo displacement toward the left ta'e what we conclude about that jee diyaagiraamicha kaasee si gaafatu danda'a. Diyaagiraamichi springichi maal ta'e siin jechuu danda'a. Maal ta'e compressed ta'e jettee deebisuu danda'u qabda jechuudha. Haa deemnu yeroo keenya fayyadamuudhaaf akkuma isin galu qabxiilee ijoo ta'an waan adda isin ba'u qabu tuttuqeen darba jechuudha. Na hordofaa character of simple harmonic motion dha. Simple harmonic motion yeroo darbees akkuma irraa dubbannee turre arrallee irra deebinee dubbanna maaliif waan dagatamuu hin qabne waan ta'eef sirriitti hubachuu qabdu. Amalli simple harmonic motion maal ta'uu qaba? Amplitude maali? Constant dha. Amplitude is constant. Hin dagatinaa. Simple harmonic motion keessatti amplitude constant dha. Frequency and period are what? Independent. Laala jechicha gaa. Dependent yoo fide hanganumaa jechuudha. Jechuma qubuma tokkichaa in jettu tana inuma tana yoo kaase jechicha balleessee jechuu waan ta'eef dependent dha moo independent jettanii adda baafatu qabdu. Frequency fi period irratti hundaa'u. Simple harmonic motion maal irratti hundaa'u? Frequency fi period irratti hundaa'u. Amplitude isaa constant dha. The fluctuation quantity can be expressed in terms of sinusoidal function. Sinusoidal function akkuma jenne sine and cosine jechuudha. Jechi kun sine fi cosine walirra bakka bu'aa jechuudha. Sine and cosine function jechuudha. Fluctuation quantity yookaan wanti jijjiiramaan simple harmonic motion keessatti adeemsifamu maaliin ibsama jechuudha. Sinusoidal function dhaan ibsama jechuudha. For simple harmonic motion to occur, simple harmonic motion occur ta'uudhaaf yookaan happen ta'uudhaaf maaltu ta'uu qaba? Wantoota dirqama ta'uu qabantu jira jechuudha. Wantoota wanti tokko simple harmonic motion dha isaan jechisan dirqama kan ta'an jechuudha. Must be maal qabaatu qaba? Stable at equilibrium position ta'uu qaba. Equilibrium position irra gaafa jiru stable ta'uu qaba. Akka kareefu san jechuudha. Forcing 0 qaxxaamurri akkasitti kayyadne sun stable irra jira jechuudha. Equilibrium position irra gisee geetti stable tokko wantichi jijjiirama tokko illee godhuun qabu. Mastis there must be maaltu jiraachuu qabmas dissipation of energy dha. Maal jechuu yaadni isaa dissipation of energy jechuun irraa kaaseetiin jira. Dissipation of energy jechuun jijjiiramni enerjiidhaan jiru jechuudha. Maaliif maal jechuu yaadni isaa energy is constant jechuudha. Energy is conserved jechuudha himuu deema jechuudha. Bakka kanattis the acceleration proportion to displacement but in opposite direction. Yes, wanni dagatuu hin qabne guudaa fi displacementiin qaxxaamurri proportionally the same in terms of size. In terms of size dhaan proportional yoo ta'u garuu in terms of direction it is opposite direction ta'uu hin dagatinaa wadhaa jechuun barbaada. Haa deemnu. Okay. Akkuma paartii kana xumurreen gaafilee kana boodan jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti gaafilee haga arra barannu kana keessaa guutuu isaa keessaa baasee gaafilee isiniifiin irratti hojjedhaa. Sana booda ifa qajeellotti isiniif ta'a jechuu barbaadeeti. Follow me and like, share, subscribe for every your friends. Okay. Bakka kanatti ol mul'atu illee yoo baate shan tuqaa takka maal jira velocity speed shan tuqaa takka lama jechuudha. Speed and acceleration gajoosanii displacementiin akkamitti shalagama formulaalee lameen kun formulaalee kanneen
shamaddaduu qabdu. Foormulaaleen kunneen foormulaalee ijoodha shamaddaduu qabdu jechuudha. Saayiniin fakkeenyaaf x shalagi jechuun amplituudii shalagi jechuudha. Maximum amplituudii shalagi yookaan displacementiiin akkamitti shalagama? Displacementiin akka itti shalagamu amplituudii kan namni baay'isu saayinii times sin of this theta jechuudha. Velocitiin akkana shalagama. Velocitiin isa san baay'isu amplituudii baay'isu koosiiti. Asirratti displacementii maal irratti hundaa'a? Sinusoidal function kan keessaa isa kam irratti hundaa'a? Sin function yoo ta'u, velocitiin ammoo kosaayinii wajjin deemuusaa mastiidha. Velocitii fuutee kosaayinii shalaguun hin danda'amu. Maali? Foormulaan isaa kan kosaayinii wajjin wal qabatu velocitiidha. Gaafa velocitii shalagnu kosaayini function irraanfachuu qabnu jechuudha. Gaafa displacementii shalagnu immoo sin function irraanfachuu akka hin qabne asumaaniin isinitti himuu fedha. Gara acceleration yoo dhufne immoo acceleration formula kanaan shalagama. Acceleration fi displacement sin function wajjin walitti daddabaqa. Walitti hidhuu qabdu. Kosaayiniin ammoo qophatti ka'eenyu jechuudha. Ka velocityiti. Qopha qabaa jechuun kan walitti qabu displacement fi accelerationidha. Sin function walitti qaban. Formula isaanii shamaddaduu qabdu. Ammoo asirratti illee negatiivni kun waan mareef dubbataa jiru san ibsu jira jechuudha. Negatiivni isaan kana duuba jiru kun acceleration fi qaxxaamurri x kun qaxxaamura waan ta'eef qaxxaamurri kun inverse direction isaanii opposite ta'uudha ibsa malee waan biraa tokko iccitii biraan qabu jechuu kiyya. Gaafa deemnu maximum velocity yoom gaa maximum velocity yoom argatta fakkeenyaaf sinusoidal function kana keessatti oscillation kana keessatti maximum velocity yoomiin argadhaa biyya waqta at equilibrium isanii jechuudha. Maaliif akkas jennee equilibrium position irratti velocity maal irratti hundaa'e cosine function dha jenne. Cosine at equilibrium jechuun jijjiiramni tokko illee hin jiru 0,0 dha jechuudha. Cosine 0 meeqame? Mee yaada adda hin dagatinaa. Cosine 0 takka jechuudha. Gaafa san wanti asii kana ni guddisa jechuudha. Kana jechuun velocitiin garam deema jechuudha. Gara W tanata baay'isu amplituudii qofa ta'a maaliif kosaayiniin jalas keessaa kana gaafa 0 ta'u takka ta'a. Equilibrium irra 0 ta'u waan ta'eef akkas jee gara kamitti dhufa kun olaal Vmaxiin akka shalagama jechuudha. Gaafa Vmax shalagisiin jedhan wanni kosaayinii itti fatarraatuuf hin jirtu jechuudha. Yoo inni maal sii kanne jara kana lamaa yoo sii kanne ati kosaayinii rarraatee wanni jeeyituuf hin jirtu. Maximum velocity shalagii inni siin jennaan ati maximum velocity yoomi olaanaa ta'a. Maximum velocity yoom arganna? Equilibrium irratti arganna. Equilibrium irra yeroo arganne Vmaxiin akkamitti argama? Kun olaan. Ni dhufa gaafiin akkanaa amplituudii fi kana sii kanneenaan ati wanti barbaaddu hin jiru jechuudha. Maximum acceleration yoo observe bitaa at displacement is occurred. Yoo displacement hin jiraate. Displacement ammoo maximum ka ta'u amplituudii faana deema jechuudha. Displacement amplituudii faana hordofa jechuudha. Amplituudiin gadis bu'uu danda'a, olis bu'uu danda'a waan ta'eef fakkeenyaaf takkan beektan amma kaasiin akkana gadii kun inni kun amplituudii jamaami. Amma inni kun negative amplituudiidha. Wanni negative fi positive acha kaayefsan jechuudha. Inni kun ammoo kasiin olii kun positive amplituudiidha jechuudha. Kun iccitii biraan qabu garaagarummaa hanga sanii displacementiin ammoo isa wajjin hariiroo sirrii kan qabu jechuudha. At jechuun isaa at maximum amplitude displacement is maximum jechuudha. Accelerationin faana hordofaa dhufaa jechuudha. Okay, examplein kun kallattumaan mujula keessan irra kan jiru ta'uu isaati. Ammaaliin isin ibsuu fedha. Asirratti sin function fi cosine function qofa hariiroo hangasan yeroo darbeellee irraa dubbannee jira. Hanguma san qofa isin ibsuudha malee kana calculation herrega bakka san lakkoofsa bakka san buusanii shalaguu namuma shalagaa garuu iccitiin guddoon bakka tana jirtu maali? Hanga san qofaan isin himuu fedha jechuudha. Yeroo darbee sakkumaan isin ibsee paartii tokkoffaa keessa jechuudha. Gaafilee tana gisee kan laaltu gaafileen tun chaalenjii waan qabdu fakkaatti garuu iccitii xiqqaa qofa bakka tana kan jiru jechuudha. Innis maali? Hin dagatinaa. Tokko sin function fi cosine function gaafa dalagdan fakkeenyaaf iddoo tana keessatti lakkoofsi isin kanne lakkoofsaan sii kannuu danda'a. Paayii tana 360 paayii yoo sii kannuu danda'a waan fedhe lakkoofsaa.
jijjiirama wanni hin qabu. Garuu wanti asii beekuu qabdu kofoota beezik ta'an kana safara isaanii dagatuu hin qabdu jechuudha. Safara kofoota beezik ta'anii shalaguu qabda. Kan biraan immoo yoo kan biraa wanti bakka san jiru immoo maali? Saayin fankishinii da kosaayin fankishinii diteelii beekuudha. Yeroo darbee sirraa dubbadheetu jira. Kosaayin fankishinii yoo fakkeenyaaf loogaariizimiin duuba jirtu kosaayinii kana taatu taate tiriiginoometirii jechuudha. Saayin oof fakkeenyaaf akkana jennee ture yeroo darbees hin dagatina. Gaafa kosaayinii kanaan hin jiru bakkuma haguma kana qofa wal deriveet gochuu beekuudha. Kun akkam jaa cosine of A cosine of B seera isaati. Sine of asitti jechuudha. Sine of A times sine of B. Gaafa koosiin duuba kana jiru akkana ta'a jechuudha. Gaafa koosiin duuba jiru kana eegate gaafa saayiniin duuba jiru immoo akkam ta'a? Sine of A plus B yoo bakka tana maayinus J rakkoon qabu maal gootaaf halluu saniitiin deemte jechuudha. Wanti jiru sin A akkana ta'a jechuudha. Sin A cosine B guutaa akkas jennee plus jennaan. Deebinee saayinii amma reefu ka'ee jenneemi amma ka bii jennee jechuudha. Saayinii bii saayin bii cosine A faallaa jettaa jechuudha. Bakka iccitii hanga kana qofa bakka san jira. Hanga kana qofa beeknaan waan tokko wanti nama dhibu hin jiru jechuun barbaada. Haganuma isin himuuf malee lakkoofsachirraa walirraa shalaguun ulfaateetii miti. Wanti waa namatti ulfeessu iccitiilee hanga xixiqqoo akkanaa kana afran duuba jirtu kun amplituudii ta'uusaa maaliif kunoo gaafa kannu akkami kanne laala. Kun immoo equationii mooshinii kanaa akkami kanne in terms of displacementiidhaan kanne jechuudha. Displacement time equationiidhaan kanne gaafa san ka duuba taa'u kun tirigonoometirii duuba taa'u kun amplituudii ta'uusaa hin dagattuu lakkoofsa giseen bakka san kaa'immaa amplituudii wanta kanaa meeqa siin jee wanni shalayyidu hin jiru jechuudha. Duubuma isaa kana laallattee afur jettee deebisuudha jechuudha. Akkasii kun foormulaa itti galchanii shalaguudha. Kanaa yeroo waan goonuu qabdu iccitiin hanga san tu jira. Hanga san isinii galee jeetumaa yaada. Comparing the solution kunoo gaafa shalaguu fayyadanii akkana shalaydee maximum deebiidhumaa argachuu dandeessu. Mujula keessana kallattiin jira garuu iccitii kosaayinii fi saayin fankishinii dagachuu dhabuudha bakka sanii wanni adda ta'e. Gara itti aanutti yoo dabarre immoo 5.2 simple pendulamii seennee jirra. Simple pendulamiis maal jenne gosa oscillaatory motionii keessaa tam jala jirti jenne circulariidha jenne dagachuun qabdu. Circular oscillatory motionidha jechuudha. Circular oscillatory motion. Good example of circular oscillatory motion is simple pendulum, but spring mass is what? Mass spring is what? Linear oscillatory motion ta'uusaati dagatuun qabdu. Simple pendulum is another mechanical system that exhibit periodic motion. Yes. Innis periodic motion follow kan godhu jechuudha. It consists of small bob of mass qaba suspending the light spring of L dha. Yes, L kana asin gaddeema kana jechuudha. Okay, asirra wanti adda ta'u wanti jiru biraa yoo jiraate kana trigonometry functioniidhaan namni fakkeenyaaf gaafa fakkeenyaaf akkanatti wanni kana shalagdan asitti maaltu uumama? Right angle tu bakka kanatti uumama yoo fakkeenyaaf akkana goone osoma fakkeenyaaf akkanatti goone right angle dha. Right angle dha fuullee kan jiru hypotenuse jedhama. Kun ammoo opposite jedhama. Kun ammoo adjacent jedhama. Dagattuu hin qabdu. Teettaan as jira. Saayinii teettaa kana gaafa barbaannu maal goona? Opposite irra kanaa jennaani. Kun waan akkasiisan jechuudha. Sin okay. Adeebinu fakkeenya wanti bakka tana itti isiniin jechuu barbaadu hagan ilaala. Irra gadheerisee wanti godhu isinitti hima malee tenshiniin kun maal bakka bu'ee jechuudha. Maaswan springii keessatti
restoring force jennuun san jechuudha. Tension jechuun amma tensionii godhee qubee jijjiire malee kanuma restoring force san jechuudha. Kaan immoo ulaagaa trigonometric function sana eegdee shalaguudha. Bakka tana si gaafachuu danda'a, bakka illii tana, bakka tensionii tana si gaafachuu danda'a. Jara kaan seeqannee jechuudha. Kun derive gootee tuma shalaguudha. Okay. This equation reverse as keessatti wanti jiru maali? Wanti tokko ta'een isin dagachuu hin qabne yeroo garii true false keessa fiduu danda'a yookaan gaafii keessa shalaggii keessa fidee isin gaafachuu danda'a. Frequency fi and period. Frequency fi periodiin relation isa jidduu jiru maali? Fayyoo frequency'n reciprocal function, reciprocal relationship between frequency and period in this case jechuudha. Periodiin pendulamiitii fi periodiin maas wantidha garaagarummaa qaba. Sun fuulduratti wali qabeetiin isin garsiisa. The energy simple harmonic motion energy reefun tana maal jenneen akka hin daganne simple harmonic motion keessatti energy is conserved jenne amma conserved reefu jenne san amma check gochuudhaaf by mathematicaliis check ni goona laalla jechuudha. In the absence of friction bakka frictioniin hin jirretti frictionii maal goona jenne dhiyoo tanaamu yeroo darbee yoo yaadettan negligible goona jenne total energy of block spring is constant or equal to the sum of kinetic and potential energy. Mechanical energy yookaan annisaa waliigalaa walitti hidhama annisaa sochii fi annisaa kuufamaati. Dhaabbataadha jechuun bakka iyyuu maftu. Potential energy calculated in this term and kinetic energy nammoo kanaan shalagamu. When we are added together we get single formula which is called mechanical formula jechuudha. Mechanical formula of this simple harmonic motion jechuudha. Kun conserved dha. Footoo conserved isaa akkatti cheeggoonu fakkeenyaaf asitti mee ilaala. Gaafa walitti jiru total energy of oscillatory motion maal ta'e energy is equal to hangan argate. How it can get this short formula. This formula is asirra dhaabbattee gaammalaa maal conclude gochuu dandeessa. Annisaa waliigalaa oscillatory motion tokko simple harmonic motion keessatti maas simple harmonic motion keessatti maal irratti hundaa'u hanga irratti hundaa'u dheerina springichaa irratti hundaa'u maaliif formula qofa laalattee dubbachuu dandeessa jechuudha. Okay, formulaan kan akkamitti dhufe? How we can get this formula kan jenne kunoo energy waliigalaa samii isaan lamaaniiti beekamaadha. Fuunee walitti ta'an jechuudha. Akkami walitti ta'uu dandeenya unity garagaraati kan jedhu velocity'n simple harmonic motionidhaaf gaafa velocity barbaannu velocity'n akka barbaadama jechuudha. Kanuma qofa asirraan square'itti goona jechuudha. Kanaas akkatti square goone kanaas akkanatti ammatatti godhanne square godhachuudha irra baafna jechuudha. Kana booda v square ta'a is equal to maal ta'a w kunis square ta'a w square dha ta'a. Eshi sorry w square ta'a. Jarri kaan ammoo raadikaal irraa ka'a jechuudha. Raadikaal irraa ka'a. Kana booda fuune kinetic energy keessa substitute gochuudha. Bakka v san buusuudha jechuudha. V square'n is equal to jenne keessa galchuu qofa. Kunoodhaan v square'n eega akkatti harkanne booda eenyu keessa substitute gochuudha. Bakkuma v tana buusuudha qofa malee wanti addaa ta'e hin jiru jechuudha. Gaafa bakka buufnu akkanatti jechuudha. Maas hangi kun aduraanuu jiru v ammoo asirraa hanga kanaan akka bakka bu'u jechuudha. Gisee bakka buufne akkanatti harkanna jechuudha. Kana booda hammattuu keessaa wal gabbaafneetuma walii hidhaa gaafa deemnu dhuma irratti immoo rizaaltii kan arganna jechuudha. Asirra dhaabbannee maal dubbachuu dandeenya? Annisaa waliigalaa simple harmonic motion keessatti direction relation to gaafiin tun akka tasaa ta'e nan yaadadde dhufaata oolti. Tiyooriidhaan dhufte kanneen lamaan gadi keessaa dhimma dhugaa ta'ee annisaa waliigalaa simple harmonic motion keessatti square of amplitude wajjin relationii tokko qaba. B ammoo haabii isaatii wajjin jaa maal akkas jechuu danda'a. Raadikaal isaa fa'aa hunda jechuu danda'a. Kanaaf formulaa qofa osoo hin taane gaafa formulaan akka jiru affected factoroonni isa kan affected hin goone tokko hanga springiidha
yookaan hanga pendulamiidha wantoota foormulaan keessa hin jirre jechuudha. Kun isaan kanarratti dhiibbaa hin qaban jechuudha. Akkasitti deemuu qabdu. Asirratti simple pendulamii fi mass springii gaafaan conclude isinii godhu akkanattiin isinii walitti cunfee jechuudha. Innis fiicharoota wal bira qabneen ilaalluun tokko periodic formulaan isaanii kami. Periodic formulaan baay'ee barbaachisaadha. Periodic formulaan kun baay'ee barbaachisaadha jechuudha as keessatti. Periodic formulaa yoo simple pendulamiin hin jee periodii isaa barbaachisiin jee himicha keessatti yoo simple pendulamiin hin jee formulaa kana qofa fayyadamuu qabna jechuudha. Gaafa immoo mass springii keessatti ta'e formulaa kana fayyadamna jechuudha. Asirraa wanti inni isiniin jechuu barbaadu maali? Simple pendulamiidhaaf periodiin yoo fakkeenyaaf amma pilaaneetii jijjiirama amma fakkeenyaaf at constant length of pendulum dheerina pendulamii dhaabbataa gooneetuma osoo pilaaneetii lafaa furraa fuunee pilaaneetii ji'a rafaa geessine maal ta'a? Jiini giraavitiin ji'a maali? Xiqqaadha. Yoo akkas xiqqaatu periodiin simple pendulumii maal ta'a jechuudha? Rise ta'a jechuudha. Increase ta'a jechuudha. Waan akkanaa hunda akkasitti duuba isaa hunda akkasii yaaddee cover gochuu danda'u qabda jechuudha. Formulaa kaayee kanarraa ati akkasitti intaltee waa jalaa baasuu danda'uudha qabda jechuudha. Fiiziksiin namoota akkasii barbaada. Gina mallee mass springii siistemii keessatti imma inni kun maali? Koonistantidha. Fakkeenyaaf koonistantii springii kana yoo hirrifne fakkeenyaaf akkasiin jiru mass springii tokko fuunee pilaaneetii biraarra ji'arra yoo geessine ji'arra yoo geessine at koonistantii yoo springii koonistantiin isaa koonistantuma ta'e osoo hin jijjiirin jechuudha. Pilaaneetii biraarra yookaan ji'arratti yoo baasne spreediin mass springii sanii maal ta'e nu gaafata. Affeektiin ta'a? No. Akka kana yoo san increase yookaan decrease hin ta'u. Maaliifi gula giraavitii irratti hundaa'u waan ta'eef qalaa. Gartee periodiin mass springii dhamaa irratti hundaa'u gula giraavitii irratti hin hundaa'u. Akkasii wantoota akkasii hunda conclude irraa gochuu barbaachisa jechuudha. Inni biraa namoota immoo fiicharoonni biraa kan irratti hundaa'u depend on the mass hanga irratti hundaa'uudhaan. Kamtoora hanga irratti hundaa'a jechuudha barsi galee. Hanga irratti kan hundaa'u eenyu? Mass springiiti. Mass spring akkatti illee isaan gochuu danda'u godala hanga irratti kan hundaa'u ifiifuu jecha mass jedhu ni qaba. Mass jecha mass jedhu kana qabaachuun maal ibsa jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf tirikii maloota namni dhuunfaa qabu tokko jechuudha. Chaankii waliin godhuudhaaf maasii ofirraa qaba. Kanaaf maas irratti hundaa'a jechuudha. Akkasitti illee qabachuun siistama yookaan tooftaa jechuudha baatee depend on the gravity. Kamtu gravity irratti hundaa'a? Simple pendulumii qofaatu gravity irratti hundaa'a kan otherwise it is no depend on generally baana beekadhu horizontally yoo horizontally ta'e irratti hundaa'u jechuu kana jechuun yoo horizontally ta'e no jechuudha yookaan generally yookaan nu gaafates kanu yeroo hunda always depend on gravity irratti kan hundaa'u eenyu simple pendulumidha. Restoring force isaa maali? Restoring force isaa restoring force lameen ni qaba. Pendulum ni qaba, mass spring ni qaba. Garuu maali? Kan isa kana gravity component dha. Kan isa kana ammoo spring force dha. Yookaan kan equation force is equal to hayyasan jechuudha. Kana jechuun restoring force isaaniiti amplitude dependency kami. Kamtuutu amplitude irratti hundaa'a. Naafuu badda laal bakka kana independent for small angle, independent for ideal spring. Yoo springichi ideal ta'e irratti hundaa'u kanaafis for small angle there is no depend on isaan lameenumaa irratti hundaa'anii amplitude irratti hundaa'an. Maaliif formulaa isaanii kana qofa asuma periodii kana qofa kan laalu qabdu. Periodii isaanii kana gisee kan laaltan amplitude tokkollee isaanii qabanii hin qaban. Kanaaf amplitude irratti hundaa'anii jechuudha. Akkanatti conclude gochuu danda'u qabdu. Na hordofaan afaan aboo jechuun barbaada. Like, subscribe, share gochuudhaan wal biraa jiraannu. Maaliif anaaf gammachuu ta'a yeroo isin akkasitti afaan Oromoo isin barachuudhaaf gammachuu argattan anillee caalaan gammachuu argadde jechuudha. Kanaaf follow godhaa share hiriyoota keessanii gochuun na dhaabba jechuun barbaada. Haa dabarru toopikii itti aanu maal jedha? Weevii fi amaloota isaati. Weevii fi amaloota isaati kan jedhu yeroo darbee akkuma dubbanne jechoota
waliigalaatiin irraa dubbannee chaaftarii kana qabiyyee isaa hunda cuccuunfineeti jechuu paartii tokkoffaatiin kan dabarre amma paartii kanaan ammoo lallaallee haga dandeenyu tokko keessa gabbuunee haa lallaallu weevii fi amaloota isaa weevii maali weevii jechuun jennee yeroo darbee ni beektu yeroo darbee irraa dubbannee turre weeviin amala akkamii qaba weeviin gosoonni weevii meeqa fa'a eenyu fa'a weeviis the disturbance from normal or weevii jechuun disturbance normaalii tokkorraa yookaan fixed point tokkorraa yookaan equilibrium position tokkorraa ta'u jechuudha disturbance akkasii weevii jennaani it may be propagate to the travel to carrying energy achi keessatti wanti isin dagachuu hin qabne maal transporting godhuun isin jee maatariin transporting ta'u yeroo san maaltu ta'a energy qofa gaafa weevii keessatti fedhu propagate fi isaa ta'u fedhu travel isaa ta'u waan fedhe isaa ta'u gosa weevii kamiyyuutu haa ta'u material is what not transported by wave okay only energies can be transformed jechuudha kana hanguma kanarraa isiniitu naan nigaa kan diteelii ni dubbifattanii terminoloojiin as keessatti dagatamuu hin qabne kireestii fi tiruutiidha kireestii inda tiruut kana ishee konkluudiin isinii godha akka reefu kana konkluudiin isinii godha kireestii fi tiruutiin maal akka ta'an konkluudiin isinii godha kun kireestii jechuun abbaaf poozishinii kan ibsu jechuudha abbaaf kan ta'e asirra kireestii jedhama gaafa akkana biloo ta'u immoo inni as jala jiru tiruut jedhama sun konkluudiin isinii godha wadarralas amplitude jechuun maal jechuudha jennee reefus dubbannee jira maximum displacement from eessarraa shalagama inni calculate eessarraa ta'e fixed point kan ta'e equilibrium position irraa displacement is a position of wave from the equilibrium position tokkorraa bakka at any point galee tuqaa equilibrium position irraa kaatee tuqaaleen achirraa fagaatan kamiyyuu displacement jedhama maaliif fakkeenyaaf equilibrium position as yoo ta'e asirraa wanni tokko fageenyaan garma deemeeti yoo dhaabbate isa kanaaf wanta eedhaa jennu inni kaan ammoo biin asitti dhaabbatu danda'a kuniif maali pointiin tun garagara kanaafis displacement ilma jenna isa kanaafis displacement jenna waan ta'eef at any point from but garuu immoo wanti dagatamuu hin qabne displacement is measured from on started from what positionii dhaabbata tokko yookaan equilibrium position irraa ta'uu qaba achirraa ka'ee tuqaa kamiyyuu bakka fedhetti dhaabbachuu dandeenya jechuudha kun displacement jennee ibsuu dandeenya wave length kan biraati wanti dagatamuu hin qabne gaafa waa'ee weebii dubbannu terminoloojiita hanga kana dagachuu hin qabnu hiikkaa isaaniitis foormulaa isaanii kan walitti hidhus beekuu qabdu jechuudha. Wave speediin weebiidha akkatti shalagamu laamdaa weebii gadi kana laamdaa baay'isuu firikweensiiti jechuudha. Kun dhaabbataadhaan duraan illee ni beektan jechuudha garuu yaadachiisumaaf hiikkaa isaaniitti sirriitti kan beekuu qabdanii. Okay adeemnu. Ishee kan itti aanu immoo gosoota weebiiti yeroo darbees dubbannee jirra arraas irra deebina wantoota iyyootan irraa xuuyneetuma dabarraa nafaana bu'aa makaanikaal weevii fi elektiromagneetik weevii maal irratti hundoofnee qoonne yeroo darbee yoo yaadattan weevii waa lama irratti hundoofneeti qoonnaa jenne tokkoffaa miidiyaamii barbaadamu barbaadu qayyoo irratti hundaa'uudhaan lammaffaa immoo direction of oscillation direction oscillation isaanii irratti hundaa'uudhaan direction of oscillation fi propagation hariiroo akka waliin qabu kan jiru irratti hundoofne akkasitti qoodaati kan turre ta'uu isaati hin dagatinaa jechuun barbaada. Makaanikaal weev jechuun gabaabumatti weevii miidiyaamii barbaadu jechuudha. Yaa'aa keessa deemuu barbaada jechuudha. Dhangala'oo haa ta'u, gaasii haa ta'u, jajjaboo haa ta'u yaa'aa barbaada jechuudha kun. Kuma walii galatti akkas jechuudha. Wal makaanikaal weevis arwaa makaanikaal weeviin hundu maal barbaada? Source of disturbance barbaada, madda barbaada jechuudha. Median can be distributed ta'uu qaba. Yes, medianii waan barbaaduuf fixed point tokko barbaada yookaan bakka irraa ka'u tokko barbaada jechuudha. Medianii keessa deemuu barbaada. Akkasumas physical median through the elements of the median jechuun isii tan eekkaan isiniif hima maal jechuudha kana jechuun akkuma yeroo darbii dubbachuuf yaalle tokko yoo yaadattan moolekiliin tokko fakkeenya wantoon kun jechuudha molekiloota xixiqqishoo yookaan atoomoota xixiqqishoo irraa ijaaramanii atoomoonni kun akkanatti toora tooraan jiranaa jennu toora galanii akkanatti jiranaa jennu
inni toora jalqabaarra kana jiru isatti aanutti activate godhee enerjii dabarsuu qaba inni jennu duraan akkuma yaadattan enerjii akkasitti dabarsa inni idduma tana taa'eeti enerjii qofa isitti aantu activate godheeti dabarsa tuunis itti aanti dabarsiti active godhee dabarsiti tuunis itti active dabarsiti akkasan qabaachuu qaba jechuudha miidiyaaniin san jechuu barbaadeeti. Kan biraa immoo elektiromagneetii weeviin kan maaliin barbaanne jechuudha miidiyaanii kan hin barbaanne jechuudha. Asirratti ammallee wanti isiniif dabaluu fedhu makaanikaal weeviin ispiidiin isaa maalirratti hundaa'a? Ispiidiin isaa vaariyaasiidha. Makaanikaal weeviidhaaf ispiidiin jijjiiramaadha. Koonistaantii miti jechuudha. Maalirratti hundaa'a waan ta'eef amala miidiyaanii san irratti hundaa'a. Miidiyaanichi gaazii yoo ta'e amala kophaa qaba. Dhangala'oo yoo ta'e amala biraa qaba. Gaazii jajjaboo yoo ta'e amala biraa qaba. Kanaaf amaloota miidiyaanii san irratti hundaa'a waan ta'eef ispiidiin makaanikaal weeviidha different jijjiirama vaariyaas ta'a deemaa jechuudha. Garuu kan elektiromagneetik weeviidha is koonistaanti. Miidiyaaniin barbaadu waan ta'eef vaakiyuumii keessa deema waan ta'eef at koonistaanti jechuudha. Waan biraa wanti hin jiru. Kan ammoo biraa ammallee kaatagoorii weeviidha maalirratti hundaa'uudhaan tiraansversii fi loongitudinaal weev irratti hundaa'a. Maalirratti hundoofne direction of oscillation fi kallattii propagation irratti hundoofne tiraansversii fi loongitudinaal jenne yoo yaadattan tiraansversii weev jechuun perpendikular jechuudha jeetiin qabadheen gaafa waan ajaa'ibu tiraansversii jechuun kallattiin oscillationiitii fi kallattiin propagationii waliif perpendikular yookaan digirii 90 kan uuman yoo ta'e weeviin akkasii isaan tiraansversii weev jedhama. Loongitudinaal weeviin ammoo faallaa kanaatiin kallattii propagationiitiif paralaaliidha jechuudha. Yeroo darbees dubbannee jirra. Irruma deebinee tuttuquu fi walitti qabnee ilaallu jechoota reefuu suniin jee kireestii fi tootiin sirootii kan jennu maali? Kan jennu kireestii jechuun isa gubbaa teenne duraanii tirootii kan jechuun ka jalaa teenne yoo gabbu'een equilibrium positionii sanirraa equilibrium positionii kana yoo ta'e inni asii ol ba'u fiixee isaa kanarratti kireestiidha. Kan asiin gabbu immoo fiixee isaa kanarratti tootii jedhama. Achirra dhaabbaduudhaan definition isaanii maali? Kireestii jechuun the point of maximum positive displacement jechuun from the position at rest. Yes. Asirratti positioning kun zeeroodha jechuudha. Maal jechuudha agarsiisa? Restiidha. Boqonnarra jira. Iddoo boqonnarra jiru sanirraa kaatee meejor goota. Iddoo sanirraa kaatee maximum positive kan ta'u restiidha. Tirootiin ammoo faallaa kanaatiin negative displacement. Garuu maximumidha jechuudha. Kunis gara gadiitti malee below equilibrium positionidha malee maali? Maximumidha. Akkas jechuudha hiikkaan isaatii positionii weeviidha ammoo akkamii piikiidha. Fiixee irra jira jechuudha. Piik asirra jira jechuudha. As the top of wave. Yes. Garuu kan tirootiidha maali? Bottom irra jira jechuudha. Vaalii keessa as kee jira jechuudha. Vaalii jechuun jala isaa jira jechuudha. Transversii weeviin highest point medium rise to. Yes. Ol medium isa maali? Highest pointidha. Kun ammoo kana lowestidha. Duraanuu maal jenne lowest gadi bu'aadha inni akka tirootii ta'uuni. Okay, longitudinal weevii keessatti immoo maximum compression ta'a. Tirootiin isaa immoo longitudinal weeviidhaaf jechuudha. Gisee ilaallu regionin maximum rarefaction of particular furthest apart. Baay'inaan itti fagaa lama faallaa deemaa jechuudha. Kun ammoo maximum compressed ta'a. Baay'ee walitti siqachu moleküloonni kireestii irratti for longitudinal weeviidhaaf moleküloonni fiixee isaanii irratti maal ta'u asirratti baay'ee walitti siqu. Gubbaa sanarra baay'ee walitti siqu. Garuu tirootiin isaa kun maali jechuudha. Jalli isaa kanarratti baay'ee isparsilii adda fagaata jechuudha jechaa jiru. Kanaan haala kanaan konkuluud goone barnoota paartii kana asiin xumurree jirra. 5.4 reesonaansii moomaa jetti. Reesonaansii irraa eegallee paartii tokkoon ammallee ni xumurraa kanatti aanu. Amma immoo yeroo gabaabaa booda sa'aatiidhaan jechuudha. Sa'aatii muraasa booda gaafilee isaan kana keessaa walitti qocoree gaafii muraasa isiniif dalagaa na faana bu'aa. Like, subscribe, share gochuudhaan na deeggara jechuun barbaada. Nagaatti nagaa waliin nu ajeebisu.